Imman sunuun amanama komander akkam jette? Mormiidhaa miti bar komander kun seera biyyattiin ittiin bultu. Qoy komander amma waliin mormiidha. Amma isinummaan ministeera tokko gara ministeera biraa onu jijjiirtani nama bakka buuftaniiti miti? In buuftanii mi? Kan buusuuf hin jira. Kan hin buufnes jira. Bakka Aga immoo nama bakka buuftaniinu halaafitan akka nuuf fiddaniin ministeera biran akka ministeeraatitti ministeera caalaa eeggamuu qaba namichi kun. Indagana akkamitti nama bakka osoo hin buufne akkamitti baanu hin jettan? Eenyu haa eegu namicha kana? Ajajni beeku ajajni seera qaba komander. Yoo isin seeraan nu ajajjan seeraan hin fudhanna. Bakka amma isin halkan kanaan baa halkan kana lubbuu namaa hin nuggannee baana. Dura lubbuu namaa kana eegatanii nu ramaddanii waggaa tokkoof kaas ture. Eenyu teeg halaafinna ta'e nu fudhata halkan kanaanu. Akkamitti fudhattan isin eenyu fudhata nu osoo hin taane qaamni nama fudhatuu sun beekamuu qaba. Amma kun bar dubbii dhugaa irra wal mormaa irraa komander nuti fudhataa osoo hin taane eenyutu bakka bu'aa jennee baramma baa dhabuu osoo hin taane VIP'n tokkoof security'n biraa jijjiiramu security'n biraa bakka bu'eeti. Okkoo qaama mootummaatu dhimma kun komander yani osoo kaddu'e boollo ol bayeetii alaafinna tan akka kenname kana seera mootummaa cabsuuf illee mitan seera mootummaa ni hordofanii kabajas qajeelchi keessanis nu fudhas ni hordofas security man tokko VIP tokko ba'u bakka buusee deema malee akkamitti bakka duwwaa halkan kanaan bineensa jedhan nama gatanii deemuun maali? Animo bineensa jedhan nama gateen bahu hin du'a malee asitti bineensa jedhan nama gateen bahu. Ajaja seeraan na dhufen fudhaan ajaja oomin fudhu ajaja karaa seeraatiin ni fudha har'a dhiisii borus. Kana caalaa wal kadhachuun hin jiru. Ambee jedhe komander kadhaaf na kadhadhaadhaan jiru beekan mallee. Kun seera naa deemnu akkuma tanaan dura dalagaa turtanii naa dalagaa olfaa naa dalagnu ammas. Kobba eenyuun bakka buusee ba'a?